Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kibxataa eebila 18 bara 2017 harka fuuni ashamaa akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbuudha. Sagantaa akeenya guyyaa har'aa oduu karaa jaal michuu lammii isin dhageessisuun eegalla. Ijoo dubbii qeerroo bilisummaa Oromoo fi wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu ansu keessaa Roorrooti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeerraa. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Akkam jirtu jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Oduu guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Oduu waliin an michuu lammiiti. Sirni kabaja guyyaa gootota Oromoo godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamteef naannoo ishee keessatti akkasumas gootuwwan qeerroo yuunivarsiitii Wallaggaa keessa walitti dhufuun eebilli 15 haala akkaan ho'aa ta'een kabajamee ooluu qeerroo leeqaa gabaase. Haaluma kanaan ayyaanni guyyaa gootota Oromoo kun bakkeewwan magaalaa Naqqamtee keessa naannoo Laga Diyyaa fi naannoo mooraa yuunivarsiitii Wallaggaatti gootuwwan qeerroo yuunivarsiitii Wallaggaatiin kabajamee akka oole maddeen qeerroo leeqaa ibsanii jiru. Akkasumas haroo Soorgaa fi naannoo Tulluu Koomtoo jedhamutti gootuwwan qeerroo leeqaa baatii eebila guyyaa seena qabeessa kana kabajatanii akka oolan qeerroo leeqaa eeranii jiru. Gootuwwan qeerroo bilisummaa Oromoo magaalaa Naqqamteef naannoo ishee keessa jiraatan akkasumas qeerroon yuunivarsiitii Wallaggaa ayyaana kan bara kanaa yeroo kabajatanitti jalqaba irratti sagantaa isaanii eebbaan tokko jechuun eegalan. Itti aansuun haasaa fi marii waa'ee guyyaa seena qabeessa eebila 15 guyyaa wareegamtoota gootota Oromoo irratti karaa gootuwwan qeerroo leeqaatiin daqiiqaa 20f mariin akkasumas haasaan akka godhametu himame. Addatti immoo ayyaanni baatiin eebila 15 maaliif akka kabajamuu fi guyyichi maal akka ta'e irratti bifa seenaatiin barruun qindeeffamuun gootuwwan qeerroo leeqaatiif akka ibsamee fi dubbifame ooletu addeeffame. Sirni mariif haasaan akkasumas seenaan guyyichaa erga gootuwwan qeerroo magaalaa Naqqamteef dubbifamee boodas dhumarratti sirni dungoo qabsiisuu fi yaadannoon wareegamtootaaf karaa qeerroo leeqaatiin akka taasifametu ibsame. Sirna yaadannoo fi dungoo qabsiisutti aanes gootuwwan qeerroon bilisummaa Oromoo magaalaa Naqqamteef naannoo ishee keessaa walitti dhufan gootuwwan qeerroo yuunivarsiitii Wallaggaa waliin ta'uun erga sirna kabaja guyyaa goototaa fi sirna yaadannoo taasisaniin booda waadaa isaanii akka haaromfatan sagantaa isaanii xumuranii akka oolan maddeen qeerroo magaalaa Naqqamtee gabaasan. Bifuma wal fakkaatu guyyaan yaadannoo eebila 15 yuunivarsiitii Jimmaa keessattis bifa addaan kabajamee akka oole qeerroon yuunivarsiitii Jimmaarraa gabaase. Oduma wal fakkaatuun sirni guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kan bara 2017 godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti bifa garaagaraan kabajamee akka oole maddeen qeerroo goleewwan Oromiyaa irraa dhufaa jiran gabaasan. Haaluma kanaan guyyaan wareegamtoota goototaa kan bara kanaa godina Harargee Bahaa magaalaa Machaaraa keessatti haala ho'aa ta'een kabajamee akka oole maddeen qeerroo achirraa gabaasan. Gootuwwan qeerroo magaalaa Machaaraa sirna yaadannoo guyyaa wareegamtoota Oromoo yeroo taasisanittis jalqaba irratti sirni yaadannoo sammuu fi sirni dungoo qabsiisuutiin yaadannoo gootota Oromootiif taasisanii akka oolantu himame. Itti aansuun marii fi haasaa dhimma sirna kabaja guyyaa wareegamtoota Oromoon kan wal qabate irratti yaada wal jijjiiruun sagantaa isaanii akka haala miidhagaan yaadannoo goototaaf taasisaa oolantu dhaga'ame. Dhumarratti irbuu Oromummaa waliif seenuudhaan sagantaa isaanii xumuratanii akka oolan maddeen qeerroo gabaasan. Guyyaan gootota Oromoo kun godina Shawaa lixaa magaalaa Gincii, Amboo fi Gudar keessatti haala akkaan ho'aa ta'een kabajamee ooluu gabaafame.
Akkasuma sirni yaadannoo guyyaa wareegamtoota Oromoo kunniin godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandiif Najjoo akkasumas Wallagga Bahaa aanaa Nunnuqumbaa ona Shaambuu Giddaa Kiiramuuf ona Jaardagaa Jaartee keessatti haala akkaan ho'aateen kabajame akka wali maddeen qeerroo goleewwan Oromiyaa irraa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqaban ifoomsanii jiran. Oduu biraan korri waggaa kutaa adda bilisummaa Oromoo Kanaadaa eebila 14 hanga eebila 16 bara 2017tti gaggeeffamu torbaan kana keessa magaalaa Torontootti galma hawaasaa keessatti bakka hooggantoonni dhaabaa fi miseensonni konyaalee adda bilisummaa Oromoo Kanaadaa 9 irraa olitti dhufan argamanitti sirnaan akka banamee marii bal'aa gaggeessaa ture himame. Sirni bannisa kora kanaa akka aadaa Oromootti eebbamaan guddootaan kan eegale yeroo ta'u itti aansuun dura taa'aan konyaa mul'isa abbaa gadaa kora keessummeessee hooggantootaa fi miseensota bakkoota adda addaatti dhufan kanaan haasaa baga nagaan dhuftanii erga taasisanii booda dura taa'aa kutaa adda bilisummaa Oromoo Kanaadaa Jaal Fiqaaduu Eebbaa guyyaa kana ilaalchisuun haasaa gabaabaa taasisanii hooggana dhaabaa sirnaan akka kora kana banan gara waltajjiitti akka affeeran haaluma gaafatamaniinis miseensi itti gaafatamaa dhimma siyaasaaf jaarmiyaa biyya alaa kan ta'an Jaal Odaa Xaasee affeeranii jiru. Jaal Odaa Xaasees korri waggaa adda bilisummaa Oromoo kutaa Kanaadaa eebila 14 hanga 16 bara 2017 sirnaan banamuu labsan. Korri kun oolmaa isaa torbaan darbe keessa taasifateen gabaasa kutaa dhaggeeffachuun gaaffii deebii garaa garaa fi marii bal'aa dhaggeeffachuun xumuratee jiraachuu maddeen gabaasan. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuu keessatti kaampaaniin Abaaboo Sheer Itoophiyaa jedhamu keemikaala bishaan uummata magaalichaa kan laga keessaa waraabamutti gadhiisuun bishaan uummanni magaalichaa itti fayyadamaa jiran yommuu qoratamu keemikaalli meerkurii jedhamu bishaan dhugaatii uummanni magaalaa Baatuu itti fayyadamaa jiran keessatti akka argametu himama. Haaluma kanaan uummanni magaalaa Baatuus rakkoo garaa kaasaa fi rakkoo dhukkuba jaardiyaaf saaxilamaa akka jiran gabaafame. Akka oduun achirraa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabettis uummanni magaalichaa kanneen maallaqa qaban bishaanichatti kiloorinii bitachuudhaan itti naqanii yeroo fayyadaman kanneen maallaqa hin qabne garuu bishaan kan keemikaala qabu laga keessaa waraabbatanii fayyadamaa akka jiran gabaafame. Uummanni magaalaa Baatuus akka iyyachaa jiranitti baajatii bishaan dhugaatiif magaalichaaf akka galuuf kanaan dura baafame gallakkifamee turus erga dubbataniin booda garuu hanga har'aa magaalicha keessatti rakkoon bishaan dhugaatii hanga har'aa hin furamiin jira jechuun iyyachaa akka jiran addeeffame. Weerarri liyyuu poolisii ammas uummata Oromoo daangaa Harargee keessa jiraatan irratti raawwatamaa jiraachuu maddeen gabaasaa jiran. Haaluma kanaan godina Harargee aanaa Cinaaksaan Araddaa Kala Rogaa fi Darbii Gaatti lola liyyuu poolisii fi milishaa aanaa gidduutti gaggeeffameen milishaa keenyarraa Ahmad Yuyyaa Badhaasaa lubbuun yommuu darbu abdii isaa Ahmad Madaa'uun Harar geeffamee jira. Gama liyyuu irraayis namni hedduun akka du'an himamaa jira. Konkolaataa paatroolii 2 kan liyyuu poolisiis qabamee jiraachuu maddeen gabaasan. Makkalaakayaan konkolaataa kana dabarsitee kennuuf yaalaa jirti. Aanichi haala yaaddessaa keessa jira. Bifuma wal fakkaatuun Oromiyaa Bahaa aanaa Cinaaksaan keessatti torbaanuma kana keessa liyyuu poolisiin weerara araddoota Gololchaa fi Darbii Gaatti banteen gama Oromiyaa irraa namni 2 ajjeefamuu tokko madoo gama liyyuu poolisiitii 6 galaafatamuun yeroo ammaa araddoota kanatti Somaaleen waraana guddaa buufattee jirti. Gama biraatiin araddoota akka Turkeelloo, Makkanniisaa fi Kaal Maalee halkan edaa weerara liyyuun banteen qabatanii turuun garuu ganama kana jaarsonni itti bobbaatee liyyuu poolisiirraa araddoota kana deebifattee Cinaaksan yeroo ammaa kana rakkoo cimaa keessa jiraachuu maddeen keenya gabaasan. Egaan dhaggeeffatu sagalee qeerroo bilisummaa oduun keenya guyyaa har'aa kanuma waan dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa ta'u sagantaa keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa meetir baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise jaalmichuu ture horii nuuf bulii deebanii ittiin jennaan. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun ammoo wallee warraaqsaa tokkoon booda gara sagantaa itti aanuuttan isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Hey, Basuroro. Kairo noro muta, jaina matatuta, iya sabatua, yonki na sagata, ifo dan debiu.
tarkaanfata guyyaa keessaan barree jeenumaan dhaloota guyyaa keessaan barree jeenumaan dhaloota. Chifte mararka fajafte Chunkur sarrorrifte gachiti sosofte Biya bakiya dina laddu jatte Weliin kabbanamtu qabsoonitti fufti Injifannante nashakki malee dufti Weliin kabbanamtu qabsoonitti fufti Injifannante nashakki malee dufti Jaina matatuta Iya sadatu ayron Yomtina sagata Ifo dandebiu Tura karkafata Guyya kisam barre Jaina mandalota Guyya kisam barre Jaina mandalota Guyyaa gootota Oromoo eebila 15 ilaalchisee ijoo dubbii qeerroo bilisummaa Oromoo. Yaadannoo dhugaan jaallan wareegamaniif ta'u kaayyoo isaan irratti wareegaman itti ciccinee bakkaan ga'uudha. Uummata Oromoo maraan maaliif eebilli 15 waggaan kabajama? Adda bilisummaa Oromoon bara 1973 ijaaramee baruma kana keessa qabsoo hidhannoo dirree bahaatti gale. Dirree bahaatti ajajaa ta'ee qabsoo hidhannoo kan eegalee Jaal Elemoo Qilxuu yookaan Hasan Ibrahim ture. Waggaa osoo hin guutin qaxalummaatti qabsoo hidhannoo adda bilisummaa Oromoon eegalame dhabamsiisuuf jecha duula Haayile Sillaaseen geggeesseen fulbaana 5 bara 1974 Jaal Elemoo Qilxuu kanneen akka Hundee Sheekaa yookaan Ahimed Taqii kan reeffisaa bakka inni itti dhalatee fi guddate magaalaa Galamsoo keessatti lafarra harkifamee fi kanneen biroo hedduun wareegaman. Sana booda bara 1976 keessa dirree bahaatti qabsoo hidhannoo deebisanii akka gadi dhaabaniif miseensota koree gidduu adda bilisummaa Oromoo lama jaallan Abdulkarim Ibrahim yookaan Jaarraa Abbaa Gadaa fi Hasan Tukkaalee yookaan Mul'isii Gadaatti dirqamni kenname. Isaanis dirqama kana gammachuun fudhatanii bobba'an. Akka kanaan qabsoon hidhannoo humna namaa fi meeshaa lakkoofsa xiqqaa ta'een deebi'ee eegale. Utuu hin turin loltoota hedduu horatee adda bilisummaa Oromoo gara humna waraanaatti deebisee jijjiire. Injifannoon kun ijaa fi gurra Oromootaa waan dhaqqabeef sabboontotii fi barattoonni Oromoo hedduun magaalaa keessaa qabsoo hidhannootti akka dabalaman taasise. Itti fufuunis bara 1977 keessa miseensota ajaja olaanaa siyaasaa fi waraanaa yookaan Supreme Political and Military Command dabalatee miseensoti koree gidduu fi dabballooti hedduun magaalaa gadhiisanii godina bahaatti qabsoo hidhannootti dabalaman. Hooggantoonni kanneen dirree bahaa seenanii qabsoo siyaasaa fi hidhannoo dirreerraa qindeessuu eegaluun qabsoo baadiyyaa fi magaalaa walitti hidhanii qabsoon bilisummaa Oromoo bifa waltaa'ee fi qindaa'ee horatee lafaa ka'uuf ogguu qophii xumuratu bara 1979 keessa jaallan Baaroo Tumsaa yookaan Jiilchaa fi Badhoo Dachaasaa yookaan maqaa qabsoon isaa Dammaqsaa wareegaman. Jaarraa Abbaa Gadaa ammoo adda bilisummaa Oromoo lakkisee adeeme.
Kana qofa osoo hin taane murni olaanaa lamuun yookaan bobbaasaa dhaabaan durfamus dhaaba keessatti jeequmsa biroo kaasee humna hubamee ture keessaa gara buttaa tokko qabatee Somaaliyaatti godaane. Haa ta'u malee rakkoo dhalatee qabsoon irra aanuuf murtiin fudhatamee wareegamni Jaalbaaroo Tumsaa akkasumas jaarraa fi olaanaa lamuu adda bilisummaa Oromoo lakkisanii deemuun haamilee miseensotaa waan cabseef miseensonni hedduun qawwee fudhatanii dargiitti galuu fi gariin ammoo qabsoo dhiisanii ganda isaaniitti galuun mudate. Kun humna dhaabichaa haga tokko waan haphiseef itti fufiinsa qabsichaa haala yaaddessaa keessa galchee ture. Haalli osoo kanaan jiru lolli Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti baname. Lolli biyyoota kana lameen gidduutti geggeeffame dirree adda bilisummaa Oromoon keessa socho'u keessatti ture. Lolli biyyoota kana lameen gidduutti geggeeffame bara 1978 fi bara 1979tti ta'ee lameen isaanii adda bilisummaa Oromoo irraa diinummaa waan qabaniif walis lolaa adda bilisummaa Oromoo irrattis duulaa turan. Sababa kanaatiif bara 1978 haga bara 1979tti fuulduraan dargii duubaan ammoo humna Somaalee ofirraa lolee dhaabaa fi qabsoo jiraachisuuf addi bilisummaa Oromoon dirqame. Adda bilisummaa Oromoon bifa kanaan lola kallattii lamaan itti baname kanaan marfama hamaa keessa waan seeneef kana ofirraa dhowwee dhaabaa fi qabsoo jiraachisuuf rakkoon humna namaa, nyaataa, qorichaa, qawwee fi rasaasaa hamaan waan isa mudateef kunis haamilee miseensota dhaabaa cabsee miseensonni hedduun qawwee dhiisanii yookaan fudhatanii gariin dargiitti hoggaanan gariin ammoo qabsoo dhiisee ganda isaatti galuun waan mudateef mooraan adda bilisummaa Oromoo ammas haala abdii kutachiisaa keessa seene. Haa ta'u malee kanneen dhaabichaa fi qabsichatti cichan akkasumas irbuu uummata isaaniif seenan kabajan duula kallattii lamaan irratti baname hunda ofirraa faccisanii irra aanuudhaan waraana bilisummaa Oromoon dirree bahaa keessa sossa'u hundi naannoo Harargee Hora Qaaleyii bakka laga Gaaletti jedhamutti walitti dhufuun amajjii 1 bara 1980 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi waggaa haarayaa injifannoo fi olaantummaa adda bilisummaa Oromoo kabajatan. Sababa kanaaf waggaa waggaan amajjii 1 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi waggaa haarayaa ta'ee adda bilisummaa Oromoo keessatti kan kabajamuufi. Duula dargii fi Somaalee erga irra aanee booda mootummaan Somaalee yeroosii kan Siyaad Barreetiin hoogganamu fuula gaarii agarsiifnaan hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo biyya alaa turan gara Moqaadishoo deemuun jaallan dirree turan achitti argamuun hojii dhaabaa waliigalaa bifa qabsiisuuf mariin akka gaggeeffamu gaafatan. Akka kanaan hooggana dirree birattis yaadichi fudhatamee jilli akka bobba'u murteeffame. Baatii Eeblaa bara 1980tti jilli adda bilisummaa Oromoo hoogganoota olaanoo 4 fi qondaalota waraana bilisummaa Oromoo 6 of keessaa qabu imala isaa gara Somaaliyaatti eegale. Osoo imalarra jiranii Eebla 15 bara 1980 bakka Shinnigaa jedhamutti haxxee yookaan marfama shiftootaa Somaalee seenan. Shiftoonni kun kanneen Islaama ta'an keessaa filanii gadhiisuun warra Kiristaana ta'an ammoo qofaatti baasanii ajjeesuuf karoorfannaan nuhi Oromoodha malee Islaama yookaan Kiristaana miti. Gargar hin baanu jechuun gargar ba'uu didanii bakka tokkotti jumlaan ajjeefamanii awwaalaman. Akka kanaan waraana dargii fi Somaalee irratti injifannoo galmeessuun jireenya dhaabaa fi qabsoo mirkaneessee kan adda bilisummaa Oromoon amajjii 1 bara 1980 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi waggaa haaraa gammachuun kabajate baatii 3 booda Eebla 15 bara 1980 adda bilisummaa Oromoo keessatti guyyaa gaddaa olaanaatti jijjiirame.
Sababni eebli 15 uummata Oromoo maraan waggaan yaadatamuu fi kabajamuuf hanga bara 1980tti qabsoo geggeessaa ture keessatti eebla 15 barri 1980 hoogganoota olaanoon adda bilisummaa Oromoo hayyuu duree dabalatee miseensota waajjira siyaasaa yookaan politics biiroo fi koree gidduu seentiraal koomitee 4 fi qondaaltota waraanaa kan zooniilee adda addaa waardiyyoota hoogganaa guyyaa tokkicha bakka tokkotti osoo bobbaarra jiranii guyyaa tokkotti wareegaman waan ta'eef hoogganoota adda bilisummaa Oromoo kanneen turan kanneen akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, Jaal Maamoo Mazammir, Jaal Elamoo Qilxuu, Jaal Baaroo Tumsaa, Jaal Mohee Abdoo, Jaal Argaa'u Dinqaa fi kanneen biroo maqaa isaanii yoo tarreessine yeroo nu gahuu hin dandeenye hedduun yeroo adda addaatti kan wareegaman yoo ta'e illee guyyaa adda bilisummaa Oromoon hoogganoota sadarkaa olii kan hayyuu dureen keessatti argamuu fi qondaaltota baay'inaan hagas gahan guyyaa tokkichatti itti dhabe eebla 15 bara 1980 dura adda bilisummaa Oromoo mudatee waan hin beekneef guyyaa gootota Oromoo ta'ee akka kabajamu bara 1984 murtaa'e. Kan akka gaariitti beekamuu qabu garuu eebla 15 bara 1980 duras haa ta'u san booda haga har'aatti ilmaan Oromoo kumoota hedduutu uummata Oromoo bilisoomsee biyya isaa irratti abbaa taasisuuf jecha adda bilisummaa Oromoo jala hiriiree biyya keessaa biyya alaa magaalaa baadiyyaa hospitaala keessatti dirree fi mana hidhaa keessatti wareega lubbuu kaffalaa jira. Waan kana ta'eef eebilli 15 jaallan 10 eebila 15 bara 1980 wareegaman qofa kan itti yaadannu osoo hin taane uummanni Oromoo qabsoo farra gabrummaa erga jalqabee haga har'aatti haga sa'a kanaatti haga daqiiqaa kanaatti haga sekondii kanaatti ilmaan isaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa irratti wareegaman hunda guyyaa itti yaadannudha. Hooggantoonni fi qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo eebila 15 wareegaman eenyufaadha? Kanneen eebila 15 bara 1980 naannawa lafa uummata Ogaaden Shinnigaa bakka jedhamutti gara Somaaliyaatti hojii qabsoof imala yookaan amilarra osoo jiranii wareegaman kunneen Jaal Barii Sowaabee maqaan manaasaa Magarsaa Barii yeroo wareegamu hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo fi ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo ture. Jaal Gadaa Gammadaa yookaan Damisee Tacaanee yeroo wareegamutti itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo ture. Jaal Abbaa Xiiqiin Sarmuu yookaan Abboomaa Mitikkuu yeroo wareegamu miseensa koree gidduu fi barreessaa ture. Jaal Doorii Barii yookaan Yiggazuu Bantii yeroo wareegamu miseensa koree gidduu fi miseensa damee waraanaa adda bilisummaa Oromoo ture. Jaal Falmataa yookaan Umar Caccabsaa qondaala waraana bilisummaa Oromoo ture. Jaal Faafamaa Dooyyoo miseensa damee waraana godina bahaa ture. Jaal Irrinaa Qacaalee yookaan Dhibaa qondaala waraana bilisummaa Oromoo kibba bahaa ture. Jaal Dhaddachaa Mul'ataa miseensa waraana bilisummaa Oromoo ture. Jaal Marii Galaan Dabballee waraana bilisummaa Oromoo ture. Eenyummaa jaallan wareegamanii hagi tokko akka armaan gadii kana fakkaata. Jaal Magarsaa Barii yookaan Barii Sowaabee dhalootaan kibba bahaa Oromiyaa kutaa Baalee kan ta'e sadarkaa barnootaa bulchiinsa daldalaa yookaan Business Administration Yuunivarsiitii Finfinneetti kan baratee fi bara eebbifame tuqaa tokkoffaa waan argateef Haayile Sillaaseen kan dahaba badhaafamee fi dandeettii herregaan beekama. Erga barnoota isaa xumuratee booda yeroos biyya keessatti aangoo guddaa kan ture itti aanaa bulchaa kutaa Baalee ta'ee ramadamee hanga dhiisee qabsoof bosona seenuutti hojjechaa ture. Osoo mattaanaa bulchaa kutaa Baalee ta'ee hojjetu lafa jala mandhee adda bilisummaa Oromoo ijaaraa ture. Kora bu'uuressaa adda bilisummaa Oromoo qindeessuuf bara 1973 utubamte keessatti miseensa ta'ee kan dirqama olaanaa bahaa ture. Yeroos biyya keessatti aangoo miindaa fi jireenya guddaa kan argamsiisu hojiitti aanummaa bulchaa kutaa Baalee dhiisee ogguu bosona seenu ijoollee fi haadha manaa kan hin qabne garuu haadhaa fi abbaa obboleeyyan hedduu kan qabu akkasumas umuriin naannawaa waggaa 40 kan ture.
Erga dirree seenee haga guyyaa wareegamutti nama ilmaan Oromoo hunda biratti hedduu jaallatamu, hayyummaa, gootummaa, obsa, of kenniinsaa fi murannoo daangaa hin qabne kan qabaachaa turedha. Jaarraa Abbaa Gadaa dhaabarraa fottoqee isaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti osoo wal dhabbiin deemaa jiruu balaa isa mudachuu danda'u osoo hin sodaatiin araara buusuuf haala lolaa san keessatti gara jaarraa deemee araarri bu'ee tokkummaan qabsaa'otaa akka tikfamuuf murannoo cimaan kan hojjete. Jaal Magarsaan yeroo wareegamu dura taa'aa koree gidduu hayyu duree adda bilisummaa Oromoo fi ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo ture. Jaal Gadaa Gammadaa yookaan Damissee Tacaanee dhalootaan walakkeessa Oromiyaa Konyaa Salaalee, barnootaan saayinsii siyaasaa fi quunnamtii idil-addunyaa yookaan Political Science and International Relations kan barate, haadha manaa fi ijoollee 2 dhiisee qabsoo seene. Yeroo wareegamu itti aanaa adda bilisummaa Oromoo ture. Umuriin isaa naannoo waggaa 35 ture. Jaal Doorii Barihamoo yookaan Higgazuu Bantii dhalootaan kutaa Wallaggaa magaalaa Naqamtee, barnootaa fi dandeettii xiyyaara lolaa balaliisuun yeroos biyyattii keessatti tokkoffaa waan tureef sa'a warqee yookaan dahabarraa hojjetame Haayilee Sillaaseen kan badhaafame. Yeroo dirree seenu abbaa, haadha, obboleeyyan yoo qabaatellee haadha manaa fi ijoollee kan hin qabne ture. Paayileetummaa xiyyaara lolaa dhiisee miindaa fi jireenya qananii dhiisee dirree lolaa kan seene. Muuxannoo fi ogummaa fuula sanarratti qaburraa kan ka'e miseensa damee dantaa waraanaa kan ture. Yeroo inni dirree seenu maqaa Oromoo abbootiin kan of ijaaranii fi hidhatanii baalee keessa socho'an diinummaa hamaa osoo isaan adda bilisummaa Oromoof qabanii haasofsiisee qabsootti dabaluuf sodaa tokko malee itti bobba'ee kan irratti hojjetaa ture. Qaamni isaa kallashee qaamaan ijaarame akkasumas haala dirree hamaa ta'e sana keessatti illee guyyuu lashii qaamaa kan hojjetuu fi waraana bilisummaa Oromoo guyyuu lashii qaamaa kan hojjechiisu. Barruu tarsiimoo fi tooftaa lolaa waraanni bilisummaa Oromoo haga har'aatti fayyadamu qopheessuu irratti kan qooda olaanaa taphate. Magaalaarraa oggaa dirree seenee yeroo jalqabaatiif waraana bilisummaa Oromoo ija isaatiin arguun gammachuu daangaa hin qabne itti dhaga'amerraa Oromoo qawwee qabatee bilisummaaf qabsaa'u ergan argee wareegamuun gammachuu kiyya kan jedhe. Haga guyyaa wareegamutti miseensa koree gidduu fi miseensa damee waraanaa adda bilisummaa Oromoo ta'ee hojjechaa ture. Guyyaa wareegamu umuriin isaa naannoo waggaa 30 ture. Jaal Abbaa Xiqeen Sarmuu yookaan Abboomaa Mitikkuu dhalootaan kutaa Wallaggaa magaalaa Gibbii kan ta'ee fi barnoota yuunivarsiitii xumurutti kan dhiyaate. Yuunivarsiitii Haayilee Sillaaseetti akka har'aatti yuunivarsiitii Finfinneetti barreessaa waldaa barattootaa ta'uuf Mallas Zeenaawwii waliin dorgomee Mallas Zeenaawwii injifachuun barreessaa waldaa barattoota yuunivarsiitichaa kan ture. Oromummaan hedduu onnataa, Oromummaa isaa qaanyii fi sodaa tokko malee Finfinnee keessatti ittiin boonaa fi babal'isaa ture. Hedduu goota kan turee fi osoo bosonatti hin bahin qondaala dargii itti gaafatamaa kutaa ta'ee hojjetaa ture magaalaa Finfinnee keessatti shugguxiin dha'ee kan ajjeese. Yeroo qabsootti dabalame umuriin isaa 25 hanga 30 gidduu ture. Dirreetti qondaalotaa fi miseensota afaan faranjii barsiisaa kan turee fi dandeettii afaan faranjii haasa'uu, barreessuu fi dubbisuu hedduu qabaachaa kan ture. Haga guyyaa wareegamutti barreessaa dhaabaa kan ture. Dhaggeeffattoota keenya, guyyaa gootota Oromoo laalchisee ibsi qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname kutaa 1ffaan kana fakkaata ture. Kutaa 2ffaa sagantaa ittaanutti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Hagasitti turtii gaarii. Nulula eegalee boodan deebinu dhiigaan baasna nugumaan farfaannu kaafalamu qabanii miilbaan keenya milkituu muramti beeka qabsooteenya wiliin qabanoitu qabsoon itti fufti
injifannatiin na shakkii walii kuftii walii qabaratu qabsoon itti fuftii injifannatiin na shakkii walii kuftii Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa asirratti goolabamee jira. Nu waliin turuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.